Waraan Israa'elii fi Hamaas jidduutti yeroo hammaat kanaatti waan hin eegamneet mudachaa jira. Chaayinaan jaarsa raara taate dhiyaatti. Garuu waa yaadateet milkaa'uu fi danqaaleetu jira. Waldhabdee Israa'elii fi Hamaas ilaalchisee ibsi jalqab Chaayinaan baastee Israa'el aarsee ture. Sababi isa Chaayinaan Hamaas balaaleffachuu dhiisuu fi mirgi Israa'el haleela irraa of ittisuuf qabduu hin kaasne waan tureef. Chaayinaan yeroo dheeraa fi dhimma Falastiinotaa ifaatti tumsa. Hundeessaan paartii Kooministii Chaayinaa Mao Zedong sochiiwwan bilisummaa biyyaalessaa deeggaruun Falastiinotaa fi meeshaa ergaa turuutu yaadatama. Israa'el waliinis hariiroo daldalaa $1 biliyoonaan lakkaa'amu qabdi. Garuu Chaayinaan Falastiinota deeggaruun akka itti fuuftee ifaatti ibsiti. Dhumtorbe dabreen waldhabdee kan irraatti qondaaltota Ameerikaa waliin mari'achuu fi dippiloomatiin olaanaan Chaayinaa Wang Yin Washingtonitti argame. Ameerikaan fal barbaadirraatti Chaayinaa waliin akka hojjettu waadaa galtee turte. Dippiloomaatoonni Chaayinaa bahaa jiddu galeessatti maluun dippiloomaatoota Israa'elii fi Falastiin waliin haasa'an. Walgahii UN irraatti biyyoota dhukaas dhaabuu deeggaran keessaa tokko. Chaayinaan hariiroo Iraan waliin qabdu fayyadamuun waraan kan qabbaneessuu dandeettii jedhamee abdatama. Iraan naannichaatti hidhattoota Hizboolaa fi Hamaas deeggarti. Gamkaaniin ammoo isaaniif Chaayinaan michuu daldala gurguddoo. Jalqaba kanaa Iraanii fi Saawud Areebiyaa jidduutti hariiroon diinummaa akka qabbanaa'u walii galchiifti. Am Iraan muddama Gaazaa keessa mul'ataa jiru furuu fi Chaayinaa waliin qunnamtii cimsuuf qophii jetti. Mootummaan Chaayinaa warreen waraan kan keessatti qooda qaban hundi waliin hariiroo dansaa qabdi. Keessattuu Falastiin, Araboota, Turkii fi Iraan waliin. Kanaaf akka qaama araaraa amanamaatti fudhatamuu danda'anii jedhan. Garuu Chaayinaan maaliif dhimma Israa'elii fi Falastiin jidduu seenti? Sababii tokko danta dinagdee bahaa jiddu galeessaa keessa qabdu. Waldhabdeen kun yoo bal'ate balaaf saaxilamaa jetti. Sababii biraa maqaa isii calaqqisu. Chaayinaan Falastiinotaaf dhaabbachuun biyyoota Arabaa fi biyyoota Musliimoonni baay'inaan keessa jiraatanitti tolaa jettee amanti. Haa ta'u malee biyyoota Musliimaa waliin hariiroo dansaa kan qabduu fi Israa'el naannoo Falastiin qabachuu isii kan mormitu Beijing ammallee sarbama mirga namoomaa fi duguuga sanyii Musliimota Uyghur irratti raawwachuu isiitiin himatamtee jirti. Am Chaayinaan bahaa jiddu galeessaa fi nagaa qofa akka barbaaddu fi gaafii Falastiin irratti dantaa ofii hin qabu jetti. Qormaanii jiru kun dhugaa ta'uu isaa addunyaa amansiisuu ta'a.